booniin kan lubbuu ishii darbe sababa mucaa kanaati. Maali jennaan dheengadda wal lolanii jiru. Saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette. Yoosefi wajjini waggaa shanii wal jaamnan waggaa shan keessatti jaalala sobaa namatti dabarsee raawwatee erga adda baanee booddee ta'u garuu yeroo garagaraatti bilbilee akka na jaallatu natti maa ture anis dhiisuu danda'u naan jedha. Ani isa malee hin jiraadhu dhugaa dubbachuudhaaf. Yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti. Yoon boonii dhiise booniinis of miti. Booniin akka of ajjeeftu abbaa manaa isheetu godhee jedhan. Ajaa'iba! Iccitii Haaroo jedhamee amma bahaa jiruun boonii fi abbaa manaa ishee akka wal dhaban ibsameera. Hariiroon Saarii fi Joosiin dhaabbanne. Hariiroon jara lamaanii dhaabbachuu dhabuun booniin akka of ajjeeftu sababa ta'eera jechuudha gama biraatiin. Bakki itti of ajjeefte akka itti of ajjeefte immoo haadaan mana fincaanii keessatti jee jira. Ashama akka moltan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Egaa guyyaa lama booda deebinee dhufnee arrallee dhimma jabaa tokko mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffanneeti kan dhufne. Dhimmi kunis dhimma booniiti yookaan boontuu waaqtolaati. Dubartii tibbana of ajjeefte jedhamtee fi hedduu namoota ariifachiifte irratti kan xiyyeeffatedha. Guyyaa guyyaan oduu Haaroo dhagaa jirra. Kan baay'ee nama rifachiisan, kan qalbii nama cabsan Haaroo dhaga'uu irratti argamna. Egaa du'a isii booda waan baay'eetu jedhamee waan baay'eetu ibsamee dhimma kana irratti xiyyeeffannee waan Haaroo iccitii Haaroo jedhame kan ammoo arruma dhagaamee isin biraan ga'uuf jirra. Asirratti ammoo yaada keenya kenninaa jechuudha. Jalqaba irratti warri YouTube kanatti dhuftan subscribe godhaa. Yoo subscribe gootan ammoo mallattoo bilbilaa subscribe cinaa jirtu san banadhaa. Kallattiin wanti gadhiifnu keessumaa'uu taateewwan guyyaa guyyaa akka gadhiifne isin bira akka ga'u warri barbaaddan mallattoo bilbilaa sana banuun isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf nu hordofaa. Kanneen yaada qabdan yaada keessan kamuu dura yaada keenya dhaggeeffadhaa. Yaada keessan barreessaa. Waan isin dhagaame hunda katabaa. Nuti immoo ni dubbifnaa. Yaada keessa irra dhaabbannee waan sirreessinu ni sirreessinaa. Kan ammoo hin taanes ni dhiifnaa jechuudha. Akkasi mee waan qabanneetti isin dabarsina. Tibbana booniin yookaan ammoo boontuu waaqtolaa of ajjeeftee turte. Dubartiin tun of ajjeesuu wal qabatee hedduun namoota ariifataniiru. Miidiyaaleen hawaasaa, miidiyaaleen idilee Itoophiyaa waa'ee boonii qofa dubbachaa jiru. Booniin akkamiin of ajjeefte, sababiin of ajjeesuu dubartii tanaa maali kan jiru gaafii namoota hedduuti. Namoonni baay'een ammallee dhimma kana ijoo taasifataniiru. Kaan ammoo sababa namoonni arrabsaniif of ajjeefte jaa, gariin abbaa manaatii jecha of ajjeefte jaa, namu waan isatti dhagaamee ibsachaa jiran. Ajandaan kun hin dhaabbanne isiin ammoo kaleessa awwaalamte. Sirni awwaalcha isii bakka dhaloota isii godina Wallagga Lixaatti raawwatame. Dubartiin tun wayita godina Wallagga Lixaa naqamtee akkasumas ammoo Gimbii geessu guddoo simatamtee hawaasni guutuun miiliyoonaan ba'ee simatee reeffa isii awwaaleera. Baay'ee nama dhiba. Uummanni keenya gaafa ati jirtu si arrabsa, gaafa ati jirtu of duuba si deebisuuf dhamaa, gaafa ati jirtu ammoo si cabsuu, akka ati of ajjeeftu hunda boonirra waan ta'e agarree jirra. Mucayyoo tana waan isaan godhaa turan arraba namni keenya arrabsaa turre ilaalaa turre. Kaleessa gaafa isiin of ajjeeftee reeffi isii Wallagga Lixaa gahu Gimbittis akkasumas ammoo Naqamtetti miiliyoonaan bahanii simatanii reeffa isii awwaalanii gaggeessan jechuudha. Baay'ee namatti dhaga'ama. Kana jechuun amala jiraa jibbinee reeffa yookaan ammoo du'a jaalachuutu nutti baratee jechuudha. Kun baay'ee qaaneessaadha. Jiraa jibbanii maaliif akka reeffa jaallatan? Jiraa jibbanii du'a eega duutee booda maaliif akkasi jaallatan? Hawaasni keenya guddoo ifaa miti. Kanaaf ammoo ragaa guddaan tokko miidiyaa hawaasaattis ilaaluu dandeenya. Osooti jirtuu si arrabsanii deema of ajjeesisiin jaanii mucayyoon sun dheengadda gaafa of ajjeesuufan jettu namoota miiliyoonaatitu deema of ajjeesi jee komentii barreessaafii ture qoosaatti fudhatanii waan namni sun keessa jiru hin hubatanii namuu dantaan qabu jechuudha gaafati jirtu. Gaafati duute garuu namootuma suntu deebi'ee sii booya. Namootuma suntu akka namni illee sii booyuuf guddoo dhamaa jechuudha. Kanaaf amalli huyyoom akkaafuu wal gaafachuun gaariidha. Deebinee ofiif of dhaggeeffachuunis baay'ee barbaachisaadha jedhee amana. Waa'ee kanaa guddoo haasa'uuf hin dhufne wanti dubbachuu dhufne iccitii Haaroo amma jedhamee fi dhimma abbaa manaa isheetiin wal qabatee waan jirudha. Dhuguma booniin abbaa manaa isheetiif jecha of ajjeefte maaltu ta'e? Viidiyoon takka miidiyaa hawaasaatirra ganama irraa eegaltee guddoo qoodamaa turte. Baay'ee namoonni hedduu wal jalaa fuudhanii afarsaa turan. Dhimma kana irratti xiyyeeffadhee kanneen nu dubbachuudhaaf dirqame. Akka jedhametti booniin sababa abbaa manaa isheetiin of ajjeefte jedhan. Amma dura sababoota lama dubbannee turre. Sababni isiin of ajjeefteef tokko yaada namootaati yookaan arrabsoo namootaati. Lammaffaa immoo dhimma abbaa manaatiin wal qabatu akka ta'e nutis dubbannee turre. Amma immoo kallattumaan abbaa manaatiif jecha akka of ajjeefte
namoonni dhimma kana beekan ibsaa jiru jechuudha. Nuti kallattiidhaan waan qulqulleeffanne poolisii waan jedhe qabaachuu baatus viidiyoon takka irra guddoo qoodamte miciyyoon birree jedhamtutu asirratti hedduun keessan ni beeytanii booniin sababiin of ajjeefteef nama isitti dhiyoo jiru nama isii bira jiru irraa mirkaneeffadhe sababa abbaa manaatii jetti miciyyoon tun. Hedduun keessa miidiyaa hawaasaa gubbatti birree ni beeytanii sababa abbaa manaatiin akka of ajjeeftee mirkaneeffadheen jiraa jetti. Kanammoo akkamiin kajuun bal'inaan ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti booniin abbaa manaatiif akkam akka jaallattu hagam akka isa feetu hundi keenya argaa turre viidiyoo dheengaddaa isin dhageessee ture. Abbaa manaa baay'ee jaallatti booniin bakka guddaa qabdiif nama hagas abbaa manaa jaallatu argeen beekan jaallachuu bira kutteeti waan inni fadhu hunda nan godhaaf jettee ifatti paabliikii dubbachaa turtee jechuudha. Kanaafillee namoota hedduun illee jibbamti yeroo baay'ee kan namni arrabsuufis kan namni deemsee ajjeesu jee akkasitti itti kadhatuufis sababa isin abbaa manaa jaallattuufi. Miciyyoon tun abbaa manaa jaallattu kana gaafa dhabdee akka of ajjeeftu namoonni baay'een sodaa qaban. Isin illee viidiyoo dheengadda dubbatte keessatti guyyaan kun akka dhufu ani shakkii hin qabu ture jette. Ergixanyaan hin jette akka guyyaan kun dhufu. Sun qofa otoo hin taane yoo dubbattu ani amma booda jireenya jiraadhees dalagadhees gaa'ela godhadhees boqonnaan argadhu boqonnaan kiyya isa dhumaa of ajjeesuu qofa jetteeti murteessitee jechuu guyyaa sana. Siigalee viidiyoo dubbatte keessatti. Kun dhimma gaa'elaatiin akka wal qabatu waan akeeku akka qabu dubbannee turre. Amma miciyyoon birree jedhamtutu maal jetti nama isitti dhiyoo jiru irraa mirkaneeffadhee guyyaa of ajjeeftu kana guyyaa duraa isiif abbaan manaa isii yookaan jaalalleen isii joosii wal dhabaniiti. Abbaan manaa isii kun galgala sana manatti hin gallee kaaffee taa'ee saaraa wajjin osoo jiru viidiyoo waraabame boonii irratti guyyaa lammaffaa ergame guyyaa isin of ajjeeftu kana jechuudha. Nama namarraan hin bira ga'ee jechuudha. Namni sun maal laan jedhee birree ani iyyeettidha naan jette ani iyyeettidha nan ajjeesisini booniin kan lubbuu ishii darbe sababa mucaa kanaati. Maali jennaan dheengadda wal lolanii jiru. Wal lolanii uffata ishee fudhattee manaa ba'uuf turtee inni manatti hin deebine deemee ala bulee. Saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette. Akka birreen jettutti laamma fakkeenyaaf arra guyyaa kana wal lolan jechuudha. Boonii fi jaalalleen isii joosiin kana hordofee galgala irraa kana joosiin manaa deemee manatti hin gallee jechuudha. Eessa ture? Kaaffee ture. Kaaffee sanatti saarii waliin turan. Saarii miciyyoon jennu tun ammoo jaalallee joosii tan duraaniiti. Miciyyoon tun duraan osoo boonii fi joosii waliin barin hiriyyaa jabduu joosii turte. Waggaa 5 akka isa jaalachaa turte himte. Booniititu joosii na jalaa fudhatee jettee amma dura himattee turte. Hedduun keessan quba qabdan jee manaa miidiyaa hawaasaa gubbatti waa'een isaanii falmii kaasee ture. Innis Yosef fi wajjin waggaa 5 wal jaalalan. Waggaa 5 keessatti jaalala sobaa nama giddu bassee raawwatee erga adda baanee booddee innis waa'ee isaa irraanfachuudhaa fi yaalaan ture. Haa ta'u garuu yeroo garagaraatti bilbilee akka na jaallatu natti maa ture anis dhiisuu hin danda'u naan jedha. Saayiin tun jaalallee joosii waan turtee fi dhiyoo gaafa waa'een isaanii ajandaa ta'uusi ammallee jaarsi boonii yookaan ammoo joosiin ana wajjin waggaa 5 jiraatee sababa booniitiin na dhiisullee osoo isii hojii jiru ammallee siin jaaladha jee naddawwala dhokote. Boonii biraa deemee naddawwala maallaqaan na jalaa fudhattee booniin jettee ibsaa turte. Amma dheengadda gaafa miciyyoon tun of ajjeeftu booniin maaltu godhame? Booniin mana turte inni galgala manaa deemee wal lollaan kaaffee ture. Kaaffeetti isaa fi saariin osoo waliin jiranii viidiyoo waraabamtee booniitti ergamtee jaan. Guyyaa of ajjeeftu kanatti ergamte viidiyooni. Miciyyoon viidiyoo sana agarraan deemtee jireenyis nagaa gaa'ellis nagaa homaa jettee of kuchiiftee jedhan. Dubbii tana birreen nama itti dhiyoo jirurraa mirkanii waan qabu jettee dubbatte. Miciyyoon tun har'a seeraan biyya arabaa jirti. Seeraan illee gaafatamuu dandeessi. Eenyu dubbii tana akkatti himee himuu dandeessi bootu. Nuti amma ifii teenyaaf waan kana jechuun dandeenyu garuu kun maal jechuudha? Already duraanuu booniin jaalallee isee kana baay'ee jaallatte. Baay'ee feeti gaafa mucaan kun jaalallee isaa ta duraanii sanitti deebi'ee ofiin ajjeesaa jechaa turte duraanuu. Yoon si dhabee ofiin ajjeesechaa turte amma durallee viidiyoon siin jirti. Ani isa malee hin jiraadhu dhugaa dubbachuudhaaf. Inni aalessuu dhiyoota illeenyam. Yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti. Yoon boonii dhiise booniinis of miti. Kanaaf saarii hojii agartee itti waan ta'eef booniin kuttee haadha ofitti dhoyitee jechuudha. Agartanii dubbiin bakka deemtuuf amma maali? Hariiroon saarii fi joosiin dhaabbanne. Hariiroon jara lamaanii dhaabbachuu dhabuun booniin akka of ajjeeftu sababa ta'eeraa jechuudha gama biraatiin. Baay'ee ulfaataa ture.
Dhuguma booniin kanaaf jecha of ajjeefti waan jiru an akka kiyyatti nan fakkaata. Ifirraan deebitu mucayyoon san amma dura afaanii baafatteetti yoon isa dhabee ifiin ajjeesechaa turte miidiyaa hawaasaa gubbaatti. Siin ala jireenya kiyya hin jiru jetteen himaa turte mucayyoon tun. Konkolaataa isaaf bittee arra jireenya qananii akka mucaan sun jiraatu gootee turte. Mucayyoon tun gaafa inni dhiisee intala biraatti deebi'e yookaan intala duraa sanitti deebi'e lubbuu si galaafachuu irraa duubatti hin deebitu jechuudha. Ani tilmaama kiyya keessaa tokko kana. Garuu amma birreen kun ifaa jetti ragaa jira jetti. Tarii boruu birreen gaafatamuu dandeessi seeraan ani hin beeku. Dhugumaan booniin ammoo sababa isaatiin akka of ajjeeftu ifaa namuu sodaa qabaa jechuudha. Boonni itti mucaan san hin roorrisu yookaan waan biraan godhu yoo ta'es jaalallee isaa duraanii san dhiisuu hin dandeenye ta'a. Kun ammoo akka isiin of ajjeeftuuf sababa guddaadha jechuudha. Kanaafi sababii mucayyoon tun of ajjeefteef sababa Saareetii fi Joosiiti jedhameera. Kan ammoo takka turree qaamni seeraa qorannoo gaggeessu jira waan jiru ni ilaallaa jechuudha. Inni biraa dhimmuma kanaan wal qabatee har'a maaltu uumame seetan. Viidiyoo isiin dheengadda TikTok irratti maxxansitee turte ganama har'aa subii kaasanii jiran TikTok irraa. Edatee ganama kana ta'e ganama har'aa gizee ilaalan viidiyoon hin jirtu TikTok gubbaa. Viidiyoon isiin TikTok irra keesse. Eenyutu TikTok sana paaswordii harkaa qaba yookaan ammoo lakkoofsa iccitii eenyu harkaa qaba. Abbaa manaa isii qofa. Namni biraa tasuma harkaanii qaba jennee hin tilmaamnu. Abbaa manaa isii garuu TikTok sana harkaa qabaa viidiyoo sana haqanii jiru jechuudha. Okay. Abbaa manaa isii TikTok kana iccitii harkaa qaba haa jennu maaliif viidiyoon sana qabdi? Maaliif barbaachise? Kun waan wayiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni iccitii isii beeku isa qofa jennee namni biraan beeku malee maatiin isii hin beekan quba qabna kan namuu ni beeka. Namni iccitii isii beeku isa viidiyoon san kana qabdeef haqa tokko awwaaluudhaaf waan karoorfame wayii jira. Fakkeenyaaf haasawaa isii keessatti ani amma booda jireenyis jiraadhee wanta kanaaf hin godhu boqonnaa naaf hin kennu gaa'illis boqonnaa naaf hin kennu boqonnaan koo du'a qofaa jetteemi. Viidiyoo san keessatti waa'ee gaa'ilaa kaasuunis akka viidiyoo tana abbaa manaa isii haqu taasisuu danda'a jechuudha. Maaliif viidiyoon tun haqamte fakkeenyaaf TikTok irraa? Eenyutu haqe? Abbuma manaa isii malee namni biraa hin jiru, kashakkamuus hin jiru. Poolisiin tasuma naqu viidiyoo akkasii. Abadanii naqu TikTok irraa. Facebook irraa mallee viidiyoon isaanii jirti. TikTok irra viidiyoo lama gadhiifame lamaanuu kaafamtee jirti jechuudha. Poolisiin hin naqu sababii hin naqneef uummata beessu malee hin naqu poolisiin. Poolisiin qorannoo gaggeessitu osoo jiru viidiyoon sana haqamte kun ragaa tokko dho'isuudhaaf waan godhame jeen fudhadhaan. Haquun qabu abbaa manaa isii yoo waan san haqe baay'ee dogoggora haqa tokko yookaan waan beeku wayii awwaaluudhaaf waan godhe natti fakkaatan akka kiyyatti namoonni baay'eenis kanuma yaadu. So dogoggora ture viidiyoo sana kun. Kanaaf ammoo wanti san itti yaadamuu qaba. Poolisiin magaalaa Finfinnee keessumaa dhimma kana itti yaadee qorannoo gaggeessuu qaba. Dhimma abbaa manaa isiitiif isii wal qabatee qorannoo bal'aan gaggeeffamuun sirriidha jedhees amana. Namuu akka garaa guutuudhaan jiraatuuf maaliifiifuu anam akka kiyyatti abbaa manaa isii mucayyoo tana ni tuma yookaan ammoo itti roorrisa jee guddoon amanu namni biraalleen akkasuma jee amana. Yoo ta'es isii dhiisee intala taan naanneessuun ani isiin dhiisa jeeni mucayyoon sun akka of ajjeeftuuf sababa ta'uufi mala. Sababa ta'uun ammoo du'a nama tokkootiif nama hiisisaa seeraan nama gaafachiisa kun ifa. Yoo sababa isaatiin of ajjeefte inni seeraan ni gaafatama. Guddoo yoo ta'u baatillee namni lubbuu isaa galaafate ofumaaf of galaafate dhugaadha. Garuu immoo inni seeraan ni gaafatamaa jechuudha. Haga gaafatamu wayii ni jira jechuudha akka seera Itoophiyaatti. Kun qorannoo bal'aa barbaadaa jechuudha. Inni akkasii egaa poolisii magaalaa Finfinnee dhimma kana irratti ibsa kennee jira. Poolisii magaalaa Finfinnee gama isaatiin dubartiin tun sababiin of ajjeefteef ammallee ifaa miti. Naannoo isiittis maal tokko uumame bal'inaan qorannoo gaggeessuu eegallee jira. Garuu haga ammaa homaa hin arganne bakki itti of ajjeefte. Akki itti of ajjeefte immoo haadaan mana fincaanii keessatti jee jira. Sun ammoo waan ifaasisaa akka ta'e poolisiin ibsee poolisiin amma booda qorannoo gaggeessee uummataaf akka ifa godhu dubbate. Dhimma kanaan wal qabatee abbaan manaa isii to'atameera kan jiru ammatti wanti ifatee hin jiru. Abbaan manaa isii waan to'atamellee natti hin fakkaatu. Dhumarratti osoo yaada tokko hin kennine hin xumuru. Namni maaliif yoo namni tokko of ajjeese yookaan balaa wayii tokko uumame nama kaanitti roorrisa namni keenya. Fakkeenyaaf booniin amma of ajjeefteetti dhimma booniin dubbanne. Ati maaliif waa'ee booniin dubbatin ijaanii mucaa raachii tokko yoo agartan arrabsaa turan. Itti roorrisanii mucaan san akkamiin isiniif taajee imimmaan buusuu bira ga'ee jechuu eda argaa ture. Even warraam mayuna na arrabsaa beellee baay'isee nama tokko akka hin diinaatti ilaaluun qabu. Bakka ana dhiisaa maaloo. Mucayyoon sun if ajjeefte ati waa'ee isii maaliif hin dubbanne jedhamee maaliif nama tokko duulama? Maaliif barbaachise? Maaliif mucaa san arrabsama? Mucaa san qofaami nama baay'ee argaa turen. Ati waa'ee isii hin dubbanne ati hin gadditu jaanii maaliif nama duulama? Eeyyeen dhugaadha mucayyoon tun of ajjeefte baay'ee nama gaddisiisa. Inni yoo dubbachuu baatee dirqama qaba jee namanu akka ilma Oromoo tokkotti ni gaddaa garuu waa'ee isii dubbachuuf dirqama qaba jee namanu. Laa
akkuma gaafa kaan miciyyoo san gootanii akka isin of ajjeeftuuf dhiibbaa gootan ammallee namni biraa akka of ajjeessu dhiibbaa godhaa jirtanii jechuudha. Nama baay'ee argan miidiyaa hawaasaa gubbatti. Namoonni baay'een sababa arraba keessaniitiin akka malee akka miidhamaa jiran argee jiran. Maaliif hin dubbanne? Maaf sagalee hin taane? Warruma kaleessa miciyyoo sun arrabsee akka isin of ajjeeftu godheetu arrallee nama biraatiin isiif sagalee ta'ee mucaa isaa rakkisaa ture jechuudha. Qaanii isaadhaa bara. Dirqama hin qabu. Akka ilma Oromoo tokko gadduu qaba. Eeyyee ni gaddaa. Itti dhaga'ama wallaahi. Miciyyoon dubartii jabduun dargaggeettiin takka gaafa lubbuu dhabde inninis ni gadda. Garuu haasawuun dirqamaa miti. Gadduudhaaf. Itti duuluunis sirrii miti. Akkamitti itti duulanii nama hunda akka inni miidhu maaliif feetan? Maaliif gootan? Yoo dhiiftan hoo nama hin barbaachisu. Hin ta'uu jechuudha. Nama arrabsuu kanarraa namni keenya yoo of qusate namni keenya yoo tasgabbaa'ee waa ilaale baay'ee gaariidha. Dhiisaa akkas namni akka if miidhu hin godhina. Inumaayyuu waan akkasitti hin dhiibinaa namni ifiif isaatiif itti dhagahamee waan sanaa dubbatu bakka ni gahaa jechuudha. Namatti roorrisinaa dira. Namoonni as jala teessanii hordoftan baay'eedha jee amana nan tilmaama. Waan akkasiirraa of qusattanis namni ana hordoftan ni gaha. Akkasii obboleettii teenya mallee boolla isii daadhiin haa guuttu. Maatii isiitiif jajjabina Oromoota isii jaallataniif illee jajjabina hawwinaa irra deebiin namoota irraa of qusadha. Namoota tuttuqurraa of qusadha. Yoo dadhabdan yaada kennurraa of qusadhaa yeroo gaarii qabaadha.